Tolee, nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habaayatu hordoftoota Qiddist YouTube akkam jirtu nagaa keessanidhaayi. Inni madda nagaa burqaa nagaa keenyaa ta'ee Waaqayyoo Gooftaan galata ulfinaan hajajamuu isiniin jechuun jaaladha. Tolee, yeroo kanaa immoo namoonni baay'een sababii amantiidhaanii lola garaagaraa kaasaa jiru jechuudha. Yaa keessumaa yaa gurguddootaa, yaa beektotaa kan kallattiilee adda garaa keessatti amantii garaagaraa keessatti wangeela lallabaa jirtan, mee maaluma dhanni isin lallabdan, maalidhaan isin nu barsiistan? Xixiqqoota miti gurguddoonni karaa qajeelinaa, karaa gaarii, karaa qulqulluu ta'e namoota muraasadha kan barsiisaa jiran. Jibbaa amantii irratti walitti ka'umsaa lolaa irra caalli keessan kan barsiisaa jirtan. Amantii miti jireenyi, amantii miti karaan, hojii keenya, hojii keessan. Ani amantiin koo kan biraa, amantiin abbaa kootii kan biraa. Jaalalaaf tokkummaa lallabuu dhiistanii, karaa dhugaa lallabuu dhiistanii dhalli namaa kallattii kamiin boqonnaa akkan arganne lallabaa jirtu. Siniifan sodaadhe baay'ee. Ani siniifan sodaadhe, sin gaafata. Sintu dhaloota koo xixiqqoota karaarraa dabsee. Ani karaarratti deebisaa, barsiisaa, gorsaa. Waa'ee koo itti odeessaa siniin jennaan sin karaarraa dhaloota koo miliqsitanii. Siniif wayyoo sinitti jedhee gubbaarraa akka sinitti seerachaa jiru hin dagatiina. Sinitti hin seeratama, sinitti hin dubbatama. Dhaga'uu dhabdan nama ajaa'iba baay'ee. Maa wal qeexxu, maa wal ceepheessitu? Abbaan amantii barbaade haa manukaa. Naata ajedheetootti galee ati namummaa isaatiin isa kabajikaa. Namni mee namummaa isaatiin kabajama qabaa? Namni mee namummaa isaatiin iddoo qabaa? Iddoo maal wal dhoowwitu? Jireenya maal wal dhoowwitu? Maalidhaa laata? Waan imaalluun jedhamee teessoo isaarra taa'ee baay'ee Waaqayyoomee nutti dheekkama, nu ilaalama. Waaqayyoomee rifeensa mataa keenyaa kanayyuu meeqa akka inni ta'e mee hin beekaa? Laphee keenya immoo sirriitti marammaree eekoo hin beekaa? Lafee keenya hundumayyuu mee Waaqayyoomee hin beekaa? Namoonni tokko immoo maalumaaf akka dhaadatan otoo hin beekin dhaadatu. Amantiin maal akka ta'e osoo hin bariin, osoo wangeelaan hin dubbifatin, osoo wangeelaan hin ilaalin nama dhaadataadhaaf dhaadatta. Ibiddatti seentaa, ibidda giimii. Dhadhaa ibidda buute taata. Namaaf jettee miti amantiin, ofii keedhaaf jetteeti, mataa keedhaaf jetteeti. Ani har'a amantiin koo kan kooti. Amantiin koo kan abbaa kooti ta'uu hin danda'u. Amantiin kan kooti. Amantiin abbaa kootis amantii abbaa kootiiti. Amantiin haadha kootis amantii haadha kootiiti. Kabajuun qaba amantii isaanii. Isaanis amantii koo kabajuu qaba. Illinaan keenya immoo wal hubachuu qaba. Yaadni keenya immoo wal hubachuu qaba. Osoo waliin hubatiin, osoo walitti hin himin, amantiin humti keenya gargar ta'eedhaaf tokkummaa, jaalala, nagaa buusuu, haadha hiyyeessaa arrafachiisuu, abbaa hiyyeessaa arrafachiisuu, boqochiisuu dhiifneetu ganaa yeroo hundumayyuu ishareeree
jibba walirraa fagaachuu warreen akkanaa meeyyuu warreen amantiidhaanii lolaa jirta wayin dhaadachaa jirtanii warreen amantii lama ta'anii mana tokko keessa jiraatanii irratti rakkina fidaa akka jirtan hin dagatiina. Rakkina fidaa jirtu namoota garaagara ta'anii karaa dhugaa wallaalan itoo hin taane mana keessa warra jiran dhalli isaanii amantaa biraa isaan amantaa biraa keessa kan jiran irratti rakkina fidaa jirtu simmana namaayyuu diigaa jirtu jechuudha. Amma waa'ee amantii dhiistanii yeroo kana waa'ee dhaadannoo amantii dhiistanii amantii qabdanii waaqa yoo kadhattan uumaa yoo kadhattan maal qaba? Kaan beela'ee jira, kaan daaree jira, kaan kufee jira, kaan qabeenya isaa dhabee jira. Laboobaa seexanaa maa kaastu? Laboobaa seexanaa dhaamsuudhaaf maan kadhatiinaa biyya keessanii? Maan kadhatiinaa lammii keessan beela'aa jiruuf? Lammii keessan daaraa jiruuf? Jireenya akka biddaa nutti mi'aayeera jiraachuu dadhabneerraa jettu maan kadhatiinaa nagaan akka deebi'u? Maan kadhatiinaa ekonomiin iddootti akka deebi'u? Kan asirraadhaanii tokko qamadiin dhufe tokko maaliin dhufe kan jettanii amma lallabdan amantiin kamiyyuu iddoo qabaachuu qaba kanumteenyuu kabajamuu qaba garuu immoo amantiin beenxotaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin dhufe malee asirratti waan dubbachuu qabnu tokko qamadiidhaan miti kan dhufe. Qamadiidhaan miti kan dhufe daakuu miti kan dhufe. Qamadiin yoo daakame daakuu ta'a. Garati jijjiirteetti jijjiirama. Yesuus garuu garati jijjiirteetti miti kan jijjiiramu. Yesuus si jijjiira. Yesuus si jijjiira. Amantii kam keessa yoo jiraadhu Yesuus si jijjiira. Yesuus nama kamiif kan inni du'e? Yesuus nama kamiif kan inni rarra'e? Yesuus nama kamiifidha kan inni yeella'e? Cubbuu keenya balleessuuf gidiraa keenya balleessuudhaaf kan inni gatii baase gaafsanaa jechuudha. Amanticha kana miti kanii qamadiidhaan dhufe yaa obboleettii koo yaa obboleessa koo gatii guddaadhaan dhufe. Amantii wangeela miti kan lallabaa jirtan edda wangeela lallabdanii wangeela edda lallabdaniitu ta'ee wangeelli qamadiin akkamitti dhufaree sinisoo wangeelli hundumtoo wangeelli lallabaa inni ortodoksiinis itti daddabalamuyyuu malee alarraa itti daddabalamuyyuu malee inni beenxeenis wangeeladha jiraataadha kan lallabdan eddasin jiraataa lallabdaniitu ta'e kan warra beenxotaa immoo du'aa qamadiidha daakuutti jijjiirama garatti jijjiirteetti jijjiirama waan ta'eef isadhaan itti kan amanne taanaan abbaan itti barbaade immoo haamanu baqa haamanu naa ta'a na baasaa jedhee hergamaniira ta'e haamanu. Seexanni ifatamee bayeedha daabiloos kufeedha gabaan nurraan dhaabina jireenya kan dheebote jira nagaa kan dheebote jira waaqa isaa kadhachuu kan dheebote jira kani alkanii guyyaa maal jettaa jedhu jira abbootiin maal jettaa jedha dhugaa barsiisaa karaa barsiisaa jireenya barsiisaa qajeelfama barsiisaa jira wantoonni dhalli namaa wal barsiisuu qabu. Yeelloo waliin barsiisina badiisa waliin barsiisina dhaamsa rakkina waliin barsiisina kikichoonni rafachuu barbaadu kan dhufaa jiran kan lafarraa yaa'aa jiran gaarii arguu barbaadu waa barachuu barbaadu kuni gaarii hin ta'u dhaloonni lafarraa ka'anii warreen gurguddoota warreen umuriidhaan deeman yaadaan sokkaniiru yaadaan isaan caalaniiru isa durii keessatti ni dhamiina amantii durii keessatti ni dhamiina isa kaleessa tarantarati wantoota garaagaraan daddarbetti ni dhamiina akkuma teknooloojiin
aaraa dhufaa jiru yaada keenya saaressuu qabna sammuu keenya saaressuu qabna eenyummaa keenya saaressuu qabna sana ta'uu baannaan jechuudha bakka isa kaleessa rakkasitti hin teenyira taanaan rakkisaadha bakka of ahen isa duwwaa ilaalaasin ebeluun jedhina yoo balleessira ta'e gorsa osoo miidiyaa irratti waliin baasiin osoo waliin arrabsiin osoo qebexxasee waliin jedhin wal gorsa waliif danda'a waliif baadha ceebboo keessanis rakkina keessanis amma danda'amaa ta'e waliif baadha nabbeekaadhaan jedhina natu caala amantii kootu caalan jedhina amantiin kan kootu caalan jedhina ila inni ortodoksii ta'es inni muslima ta'es innis kan kootu caala kanaafiyyuu kan saati waan ta'eef kan keeti waan ta'eef kan kee godhiiti amanadhu malee kan kootu caala kan ebelu kan kootu caalaani rakkisaadha dhaloota wal ficcisiisaa jira dhaloota boqonnaa dhoowwisiisaa jira yaa sabaa biyya keenya arrafachiisa biyya keenyaaf nagaa naa bu'uu biyya keenyaaf haara galtii naa bu'uu ergama jawwee mar'ataa maal dhugaa waaqasin biyyatti galchaa jirtu kanaafiyyuu biyya keenya keessa mar'aticha rukutaa malee mar'aticha waliin galchiina haadha yeessaa omaan beenne sababii keessaniin hin rakkateen siniin jechuun jaaladha sonurraa dhaabdanii baay'ee gaariidha siniin jechuun jaaladha gooftaan sinaa heebbisuu dogoggora yoon qabaadhe dhiifama siniin jechaa hordoftoota koo gooftaan sinaa heebbisuu shaaloom